Tole akkam jirtu kabajamoo fi jaallatamoo hordoftoota maatii YouTube chaanelii kiyya chaanelii Generation Success nagaan waaqayyoo lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu jecha. Egaa guyyaa irraas barnoota keenya fiiziksii barattoota remediyaaliif chapter 2 paartii 3 isaa afaan keessan afaan oromootiin akka irraa barataniif qabannee dhiyaanneerra jechuudha. Maarreegaa isinis namoonni toora YouTube chaanelii kiyyaaf haaraa taatan subscribe gochuudhaan warreen subscribe gootanii maatii taatan immoo toora miidiyaa hawaasaa keessan irratti share gochuudhaan na cinaa dhaabbadhaan isiniin jedha. Egaa fiiziksii barattoota remediyaaliitiif kan qophaa'e chapter 2 waa'ee kinematics of particle kinematics of particle jalaa paartii 3 isaa kan waliin ilaallu projectile motionidha. Paartii 2 motion into dimension projectile motion fi circular motion dha. Arraga jarreen kana lamaan laalla. Projectile motion laalla jalqaba irratti. Projectile motion is a motion of an object launched into air under the influence of force of gravity jedha. Force of gravity. Projectile motion egaa akkuma asii definition isaa nutti mutti objectiin tokko dalga dachee irraa yookaan lafarraa ka'ee adeemsa murtaa'e wayii erga deemee booda kan deebi'ee lafa dhaqqabu sababni isaa force of gravity yookaan immoo humni harkisa lafaa waan jiruuf wanti sun fageenya murtaa'e erga deemeen booda deebi'ee gara lafaatti kan kufu jechuudha. Deemsichi free falling motion irraa maaltu adda godhaa? Inni kun dalgadha. Free falling motioniin immoo wanta asuulee darbatamee sababii guula harkisa lafaatiif immoo gara dacheetti gadi deebi'ee kufuudha. Inni kun immoo wanta projectile motioniin immoo wanta lafarra dhiitame dalga fakkeenyaaf kubbaa namni tokko kubbaa lafarraa yeroo dhiitu kubbaan fageenya murtaa'eef gara qilleensaatti ol ka'ee bifa karvii uume yookaan immoo bifa golboo uume gartokkee golboo geengoo walqixa guutummaa ta'an ta'an gartokkee geengoo tokko uumetu gara lafaatti deebi'ee kufaa jechuudha. Kanaaf projectile motioniin isa kana jechuudha. Example ball kicked from the horizontal ground sanuma agarsiisa. Kanaaf fiigarii kana yoo ilaaltan fiigariin kun bakka jalqabaa irratti wanta qaba jechuudha. XY coordinate origin irratti angle theta uumee jira. Kanaaf komponentiin isaa along the y axis irra kan jiru initial speedin yookaan initial velocity isaa u yoo ta'e x component y component isaa u times sin theta ta'a. X component immoo u times cos theta ta'a. Kun egaa definition isa kamirraa dhufa? Cos theta qaxxee ta'a. Adjacent over hypotenuse sin theta immoo opposite over hypotenuse isa jedhurraa dhufa jechuudha. Walakkaa kanatti kan argitan y max dha. Y maxin bakka itti objectiin sun yookaan immoo wanti lafarraa dhiitame kubbaan sun fageenya murtaa'e qilleensatti erga ol deeme booda fageenya murtaa'aa sana bira tooliin kutiin tuqitti irratti bakka inni itti gara lafaatti gadi deebi'u jechuudha. Kun immoo deemsa isaa asii gadee bakka inni itti jalqabu jechuudha y maxiin. Kanaaf egaa fiigariin kun walumaa galli isaa waan akkasiiti. Inni itti components of projectile. Projectile kana egaa componentii lama qaba akkuma amma fiigarii ammaa irra laalle x fi y qaba. Kun immoo horizontal motion fi vertical motion jedhamanii bakka lamatti qoodamu. Horizontal motion keessatti in horizontal motion the motion is uniform so velocity is constant so acceleration is 0 jedha. Horizontal motion keessatti motioniin objectii sanaa constant dha. Yoo ilaaltan fiigarii kanarra x axis kanarra wanti deemamaa jiru velocity'n constant dha. Velocity'n x axis irra deemaa jirtu kun constant dha. Velocity'n constant ta'e jechuun immoo maal jechuudha? Acceleration'n 0 ta'e jechuudha. Acceleration'n 0 ta'e sababni isaa acceleration'n change in velocity irra. Velocity'n immoo change ta'a waan hin jirreef acceleration'n x axis irratti yookaan immoo horizontal acceleration'n 0 ta'a jechuudha. Thus v naught x yookaan immoo initial velocity of x axis irratti v naught cos theta asumaan jalqabatanii dubbaddeedha. Vx'n qixxeetaa v naught x ta'a jechuudha. Maaliif vx'n silaa maal ta'uu qaba? V naught x plus acceleration times t ta'uu qaba. Acceleration'n horizontal irratti 0 waan ta'uuf v naught x faana wal ta'a jechuudha. Kanaaf v naught cos theta ta'a. Sababa saniif egaa maal ta'a jechuudha?
Final velocity initial velocity faana wal qixa jechuudha. Inni lammaffaan position yookaan displacement x of t qixxeeta v naught x of t plus half of ax t square ta'uu qabaachuu kan ture maal ta'e jechuudha. V naught x times t faana wal qixa jechuudha. Maaliif ax zeeroodha hin jiru. Kanaaf egaa walumaa galatti horizontal motion keessatti equations of uniformly accelerated motion formii kana qabaatu jechuudha. Sana qofaa miti gaa vx square maal faana wal qixa ta'a? Vx square v naught x square faana wal qixa ta'a jechuudha. V naught x square faana wal qixa ta'a jechuudha. Inni lammaffaan vertical motion dha. Vertical motion of projectile motion is uniformly accelerated motion dha. Uniformly accelerated motion jechuun acceleration constant. Kanaaf acceleration constant jechuun as keessatti acceleration g 9.8 meter per second square yookaan immoo acceleration guulaa harkisa lafaa jechuudha. As the origin irratti v naught y v naught sin theta isumaan jalqaba isinii himedha. Now we use equations of uniformly accelerated motion as vy v naught y minus gt. Asitti egaa horizontaalii keessatti acceleration hin qabnu irraa as keessatti immoo acceleration ni qabna g dha. Asitti saayiniin negeetifii kan ta'eef objectiin sun vertically deemaa jira. Directioniin acceleration immoo toward the ground dha jenneerra. Kanaafuu directioniin faallaa ta'uusaa agarsiisa jechuudha. Delta y is v naught y plus vy over 2 times t. Yoo inni kabira delta y v naught y t minus half gt square vy square v naught square y minus 2g delta y. Atti maximum iti vy 0 dha jedha. Maximum height irratti final velocity isaa 0 ta'a. Sababni isaa iyyuu maximum height irratti objectiin tokko kan kubbaan tokko gara qilleensatti gaafa ol inni nuti arguudha yoo baanne iyyuu kubbaan sun for a microsecond murtoofte tokkoof maal ta'a? In dhaabbata. Dhaabbatee erga dhaabbatee booda maal ta'a? Kan ol deemaa ture gara lafaatti gadi deebi'aa jechuudha. Kanaaf bakki itti inni dhaabbate sanarratti final velocity isaa 0 taati jechuudha. 0 taati jechuudha. So sun 0 ta'ee jechuun v naught square y minus 2g y max jechuu dandeenya jechuudha. Amma delta y jettu y max yookaan maximum y jechuu dandeenya qixxeetaa 0. Sanaa booda y maxiidhaaf yoo furtan y maxiin v naught square sin square theta over 2g. Kun v naught square sin square theta eessaa dhufte yoo jettan v naught y v naught sin theta bakka buusna. Kanaaf v naught square waan ta'eef v naught square sin square theta over 2g taati jechuudha. Kanaaf expression for y max yookaan immoo maximum heightidhaaf formulaan nuyi qabnu ishee kana jechuudha. The total time of flight is derived as vy is equal to v naught y minus gt kan jetturraa immoo taayimii furra jechuudha. But at y max vy 0 dhanneerra saniifuu vy 0 taanaan maal tafa? vy 0 taanaan v naught y qixxeetaa gt faana wal qixa ta'a jechuudha. v naught y qixxeetaa gt over g hortan t of n qixxeetaa v naught y over g v naught sin theta over g where ta is time given to reach y max. Tn taayimii maximum height reach gochuudhaaf nu kennamte yookaan immoo hanga objectiin sun y maximum height tuqutti taayimii barbaadamtuudha yookaan immoo taayimii meeqa akkatti fudhate yookaan immoo yeroo meeqa akkatti fudhate kan nu agarsiisudha. Inni kan biraa total time of projectile yookaan immoo total time of flight yeroo objectiin jalqaba origin isaarraa ka'ee y max tuqee y max irraa immoo gara grounditti akka deebi'e jechuudha totaliin sun. Yeroo sana ta plus td jechuu dandeenya. Td immoo taayimii objectiin sun y max irraa gara lafaatti itti kufee jechuudha. Wanti jarreen kun lama wal qixa. Kanaafuu total time twice of v naught y over g jechuudha. 2 times v naught sin theta over g. Kanaaf total time of flight twice of v naught sin theta over g arganna jechuudha. Inni kan biraa range is the maximum horizontal displacement or XCM jedha. Range is the maximum horizontal displacement. So range dha.
Sanii R'n V naught X times T dha. Maal jechuudha? V naught cos theta dha. V naught X'ini taayimiin immoo twice of V naught sin theta over G dha. Jarreen kana lama yoo waliin baafne maal arganna? Thus R'n V naught square sin 2 times sin theta cos theta over G. Yookiin immoo jarreen kun lamaan kan faana wal qixa? V naught square sin 2 theta over G faana wal qixa ta'u jechuudha. Isaan kun kamirraa dhufan yoo jettan sin of A plus B maal nuu kenna? Sin of A sin of B plus cos of sin of A cos of B plus sin of B cos of A kennaa jechuudha. Asitti A fi B'n wal fakkaataa waan ta'aniif theta waan ta'aniif kanaaf sin of theta plus theta qixxee ta'a. Sin of 2 theta qixxee ta'a. Sin of theta cos of theta plus sin of theta cos of theta kun maal faana wal qixa? Twice of sin theta cos theta waan ta'uuf walumaa gala formulitti irra dhufte jechuudha. The maximum range is reached at angle of projection theta 45 degree yeroo ta'e maximumii range maximumii ta'a jechuudha. Theta 45 degree taanaan akkamitti ta'a jettan rangein V naught square sin of 2 times 45 degree over G. V naught square sin of 90 degree over G. Sin of 90 degree waan ta'eef V naught square over G ta'a jechuudha. Inni kan biraa two dimensional motion keessa circular motion dha. Circular motion refers the movement of an object along the circular path. Circular motion refers the movement of an object along the circular path. Inni kun immoo adeemsa itti objektonni circle irra yookaan geengoo irra naanna'an jechuudha. Circular motion. Uniform circular motion is a type of motion in which an object moves in a circular path at constant speed. Uniform circular motion immoo speediin constant yeroo ta'u jechuudha. Objectiin kun circle irra gaafa naanna'u speediin constant ta'a. Speedii jechuun magnitude of velocity jechuudha. Magnitude of velocity constant yeroo ta'u jechuudha. The direction of motion is constantly changing as the object moves around the circle. Circle irra objectiin sun waan naanna'uuf direction isaa yeroo gara yerootti maal ta'a deema? Jijjiiramaa deema. Constantly jijjiiramaa deema jechuudha. Maaliif circleidha? Straight yoo ta'e directioniin jijjiiramu garuu circle waan ta'uuf direction isaa jijjiiramaa deema. Magnitude garuu hin jijjiiramu. Kanaaf speediin constant. Consider the following figure. Figure kana yoo ilaaltan kun zero ginkoo kana yoo ilaaltan direction V1 as oolee ture. Amma V2 direction ishee gara kamitti? Gara bitaatti to the left. Sanaaf maal ta'e jechuudha? Direction inni jijjiirama, magnitude hin jijjiiramu. R'n radius dha. Sanaaf magnitude of V1 is equal to magnitude of V2 is equal to constant jechuu dandeenya jechuudha. Constant jechuu dandeenya. Sababni isaa magnitude hin jijjiiramu, direction jijjiirama malee. Gama biraatiin maal jechuu dandeenya? Velocity is perpendicular to radius. Velocity radius dhaaf maalidha? Waliif perpendicular dha jechuudha. In uniform circular motion, velocity is not constant because continuous variation of direction. Uniform circular motion keessatti velocity constant miti. Sababni isaa there is a change in direction. Garaagarummaan direction waan jiruuf velocity constant ta'uu hin danda'u. Saniif amma fiigaroota kana warra sadee yoo ilaaltan maal argitu? Fiigiree ishee jalqabaa irratti triangle isa ilaala. Triangle isa yoo ilaaltan bakka itti V1 fi V2 gidduu angle alpha jira. Triangle shirmaa kana theta R delta R jira. Angle phi jira. Sanaa booda theta plus phi plus 180 degree guutummaa circle nu kenna jechuudha. Guutummaa circle 360 degree. Theta plus phi plus 180 degree maal nu kenna? 360 nu kenna jechuudha. 360 nu kenna. Kanaaf asirraa phiidhaaf yoo furtan phi maal ta'a? 380 hir'isuu theta. 380 hir'isuu thetaan phi faana wal qixa nuuf ta'a jechuudha. Wal qixa nuuf kenna jechuudha. Inni kan biraa ishee baarra jirtu yoo ilaaltan immoo alpha plus phi 380 degree dha. Alpha plus
faayin 180 digriidha. Alpha plus phi. Alfaan irra kun V1 fi V2 gidduu kan jirtu sanii. Faayin immoo gama jalaatiin delta R fi aangilii wantaa gidduu jirti. V2 fi V1 karaa boodaatiin jirti. Saniif ishiin immoo 180 digrii taati. Sanaa booda faayin 180 digrii maayinus alfaa ta'a jechuudha. Maayinus alfaa ta'a jechuudha. Ishee sadaffaarraa immoo yoo ilaaltan alfaan qixxee ta'a teetta ta'a jechuudha. Maalidha? A fi B irraa iyyuu argachuu dandeessu san. Faayin 180 maayinus teetta. Asirratti immoo faayin 180 maayinus alfaa. Kanaaf 180 wal qixa. Kanaaf isaan sun wal qixa waan ta'eef kanaaf faayin yoo maaliif maaltu wal qixa ta'e dhugooma yoo alfaan qixxee ta'a teettaa ta'e. Alfaa fi teettaa wal qixa taanaan dhibni sun nuuf dhugoomuu danda'a jechuudha. From this figure we have theta plus 5 plus 180 degree 360 degree equal to 5 equal to 360 degree minus theta. Fine. 360 degree minus theta. Asitti dogoggora 360 jechuun tan 180 jechuudha. Maaliif 180 as darbee 360 irraa yoo hir'ate 180 tunuuf. Kanaaf 180 hir'isuu theta ta'a jechuudha. Inni lammaffaa alpha plus 5 180. Fine 180 minus alpha. Kanaaf 1 fi 2 waliin compare yoo gootan alfaan qixxee ta'a theta ta'uusaa agarsiisa jechuudha. Combine 1 and 2 theta is equal to alpha. So the two triangles are similar by side angle side. Side lamaanii fi angle tokko wal fakkaataa jira. For similar triangle the ratio of their side is equal. Similar triangle similarly taanaan ratio side isaanii wal fakkaataa ta'a. Wal fakkaataa ta'a. Kanaaf delta R over delta V qixxee ta'a. Magnitude of R over magnitude of V yookaan immoo magnitude of change in velocity over magnitude of change in radius or R is equal to change in V over change in R. Sanaaf ishee sanarraa magnitude of change in V over change in R ishee jettu qixxee ta'a. Magnitude of V over magnitude of R ishee turraa change in V yoo furtan maal argattu? V over R times delta R arganna jechuudha. Kanaafuu dividing both side by delta T. Gamalachuu delta T dhaaf yoo hirre maal arganna? Delta V over delta T qixxee ta'a. V over R times delta R over delta T. Delta V over delta T dha. Delta R over delta T immoo kan immoo change in position over change in time immoo velocity nuuf kenna. Kanaaf AC yookaan centripetal acceleration or radial acceleration qixxee ta'a. V over R times V which is equal to V square over R. V square over R. Kanaaf ishiin centripetal acceleration yookaan radial acceleration jedhamti jechuudha. Radial acceleration kun immoo acceleration yeroo hundumaa gara center of circleetti direction isaa gara circleetti velocity faan immoo waliif perpendicularidha. Velocity faan waliif perpendicularidha jechuudha. It is magnitude is constant and the direction changes continuously perpendicular to velocity. Kanaaf centripetal acceleration magnitude isaa constant dha, direction isaa change dha. Sababni isaa direction velocity qaqayyaramaa waan jiruuf yookaan jijjiiramaa waan jiruuf direction centripetal acceleration sanaas ni jijjiirama jechuudha. This acceleration occur due to centripetal force jedha. Due to centripetal force. Centripetal force kun the force that keeps an object moving in circular path. Centripetal force kun force yookaan humna objectiin circle keessa akka move ta'uuf valence object sana eeguu jechuudha. It always directs toward the center of the circle. Yeroo hundumaa directioniin centripetal force kana gara centerii circle sanaatti yookaan handhuura circle sanaatti. Inni kan biraa non-uniform circular motion dha. Is a type of circular motion in which the speed of an object moving in a circular path changes at different points along the path. Jedha. The magnitude of the velocity is not constant dha. Kan jalqabarratti uniform motion keessatti magnitude constant dha. Direction itti change dhaan amma uniform waan jiruuf magnitude isaas direction isaas constant miti jechuudha.
In this motion, two types of acceleration are there. As keessatti acceleration gosa lama qabna. Radial yookaan centripetal acceleration fi tangential acceleration kan jedhamu qabna. Radial acceleration yookaan centripetal jalqaba furreedha. Isin v square over r jennee kanuma jalqaba furre sana. Tangential acceleration occur when object slows up or slows down while moving in circular path. Tangential acceleration egaa yeroo objectiin saffisaa yookaan ol ka'u yookaan immoo yeroo saffisaa gadi bu'u kan uumamudha. Its magnitude is change of velocity over change of time. Magnitude in saga waan jechuudhamuuf magnitude in tangential acceleration sana change in velocity over change in time kan jedhurraa arganna jechuudha. The direction of tangential acceleration is in the direction of velocity which is perpendicular to AC. Direction in tangential acceleration in the direction of velocity. Direction velocity faana direction tokko qaba jechuudha. Velocity fi centripetal acceleration immoo direction isaanii waliif perpendicular jenneerra. Kanaaf garaagarummaan isaanii maali? As centripetal acceleration fi tangential acceleration garaagarummaan isaanii tokko. Direction centripetal acceleration towards the center of the circle yookaan immoo positive velocity faana waliif perpendicular dha. Tangential acceleration immoo centripetal acceleration faana waliif perpendicular dha. Direction isaa direction velocity faana waliif parallel dha jechuudha. Total acceleration of the motion in sanaa booda maal ta'a? Total acceleration centripetal acceleration plus tangential acceleration dha. Magnitude isaa yoo barbaaddan square root of AC square plus AT square jechuudha. Direction teettan tan inverse of centripetal acceleration tangential acceleration over centripetal acceleration ta'a jechuudha. Tan inverse of tangential acceleration over centripetal acceleration dhaan direction isaa arganna jechuudha. Kanaaf egaa walumaa galatti uniform circular motion fi projectile motion kana fakkaata jechuudha. Maarreegaa dhumarrattis isin yaadachiisa namoonni YouTube channel kiyyaaf haaraa taatan subscribe godhaa. Warreen kanaan dura subscribe gootanii jirtan immoo hiriyoota keessaniif illee qooduu hin dagatinaa isiniin jedha. Hanga barnoota kutaa itti aanu walitti deebinutti nagaa ta'aa, nagaan naaf turaa.